Present perfect versus simple past. They have lived here for 5 years. They still live here. Present perfectidhaan hima kana gaafa ibsinu isaan ammayyuu as jiraataa jiru jechuudha. They still live here. Simple pastidhaan immoo gaafa ibsinu they lived there for 5 years. They don't live there now. Isaan achi jiraataa turan. Amma achi jiraataa hin jiranii jechuudha. Kanaafi garaagarummaan hima present perfect simple past kana gidduu jiru inni jalqabaa for 5 years jedha. Inni dhumaas for 5 years jedha. Asirratti tokkumaadha jechuudha. Garuu inni jalqabaa ammallee akka isaan achi jiraataa jiran ibsa. Achi jiraachuu kan jalqaban bara 2000 irratti amma bara 2005 yoo ta'e bara 2000 kaasanii amma ammaatti achi jiraataa jiru jechuudha. So that's why we say present perfect indicates past and present. Waa'ee gocha darbee fi waa'ee gocha ammaa nutti hima present perfect ni fakkeenyuma ammaa kanarra deebinee ilaaluu dandeenya jechuudha. The past simple tells us about the past, a time which is finished. Waa'ee gocha darbee waa'ee gocha dhumataa nutti hima jechuudha. The next one, David has gone to hospital. David is still in hospital. Daawit hospitaala deeme. Kana jechuun Daawit ammumallee hospitaala jira jechuudha. Gocha kana immoo yeroo simple pastidhaan ibsinu David was in hospital. David's stay in hospital is over. Daawit hospitaala ture. Kana jechuun turtiin isaa xumurameera jechuudha. Yookaan Daawit amma hospitaala hin jiru yookaan ba'eera galeera ta'uu danda'a jechuudha. Expressionota akka today, this week kan jennu gocha yeroo ammaa wajjin walitti dhufeenya qabanii wajjiniin present perfect fayyadamna. Present perfect plus unfinished time period. We use today and the phrases with this for a period up to the present. Gocha gammaatti jiru ibsuudhaa fi present perfect fayyadamna jechuudha. Fakkeenyaaf it hasn't rained today. Har'a roobin jira. I haven't visited my uncle this week. Torban kana eessuma koo daawwadhee hin beeku gaafa jennu gocha yeroo ammaa wajjin walitti dhufeenya qabuudha. Present perfectidhaan haala kanaan ibsina jechuudha. Yesterday, last week, last night expressionota akkasii kanneen gocha yeroo darbee yookaan yeroo darbee ibsan kana wajjiniin immoo simple past fayyadamna. So simple past plus finished time period. We use yesterday in the phrases with last for a past period. Gocha darbeedhaaf jechuudha. Fakkeenyaaf it rained yesterday. Kaleessa roobee ture. Did you see last week's magazine? Gaazexaa yookaan magaazina torbee darbee argitee turte jennee haala kanaan gaafachuu dandeenya jechuudha. Usage itti gaafatamni simple pastidhaaf present perfect kana we use the present perfect to give new information, but if we continue to talk about it, we normally use the past simple. For example, Abdi, oh, I've burned it myself. Bona, how did you do that? Abdi, I picked up a hot dish. Jalqaba gaafa oduu kana himuu I have burned it myself jedhee akka ofiisaa gubee present perfectidhaan ibsee Boonaan immoo oduu dabalataa argachuudhaaf simple pastidhaan gaafate. Abdiin immoo oduu dabalataa kennuudhaaf dhumarratti simple pastidhaan ibsee jechuudha. Kanaaf yeroo baay'ee dialoogii keenya yoo oduu haaraa kennate haala kanaan jalqabnaa jechuudha. Error analysis with simple past and present perfect. Did you hear about Sophie? Why Sophie dhageesse turte? She has given up her job. Hojii ishee adda kutteerti. Yeroo jennu himi kullachuu sirriidha jechuudha. Lammaffaarratti my uncle has grown in Italy. My uncle grew in Italy. Eessumi koo Itaaliitti ture kan guddate jennee hima isa lammaffaatu sirriidha. Isa jalqabaa kanaan haala kana ibsuu hin dandeenyu jechuudha. How many plays has Shakespeare written? Himinni sadaffaa kun sirrii miti jechuudha. Maaliifi gocha Shakespeare hojjete kun kan yeroo darbeeti. Kanaaf haala kanaan gaafachuu hin dandeenyu. We can say how many plays did Shakespeare write? Jennee simple pastidhaan gaafachuu dandeenya jechuudha. Inni arfaffaa I have forgotten his name. Is it Abduu or Aman? Maqaa isaa nan irraanfadhe. Abduudha moo Amaanidha jennee haala kanaan gaafachuu dandeenya jechuudha. Kan jalqabaa present perfectidhaan ibsine inni itti aanu immoo
simple present jechuudha. Haala kanaan sirrii ta'ee wal duukaa deemuu danda'a jechuudha. Inni shanaffaa who has invented paper jedha. Inni kun dogoggora jechuudha. Who invented paper jennee simple pastiidhaan gaafachuu danda'uu qabnaa jechuudha. Yeroo baay'ee simple past present perfect gidduu itti fayyadama dogoggoraatu mul'ata waan ta'eef hiriiraanis kanarraati haala kanaan hubachuu dandeenya jechuudha. Thank you for watching. My YouTube channel is in bio. Subscribe, Elias English Teacher. Share, like, and copy link the video. Have a nice day.